akka kanatti gaafa sanas gooftaan gadi. Jireenya kiyya keessatti yeroon taa'ee har'a yaadu Waaqayyo gooftaan taa'ee mana taajjaba jedhee man ilaala. Yeroo na sooru, yeroo natti uwwisu, yeroo na jiraachisu, yeroo hafuura baafannu, yeroo ija ilaallu, yeroo gurra ittiin dhageenyu, miilla ittiin adeemnu, harka ittiin qaqqabannu, baanee gallu, kana hundumaa yeroo naaf godhe kana yoona numa na taajjaba. Calluma jedhee Waaqayyo raajii hojjete hin jedha. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Akkoo kana fakkaata isin kan keessan yaada. Jireenya keenya keessatti namoota tokko gaa'ilatu gansiisa. Namoota tokko qabeenya baay'ee argachuutu gansiisa. Namoota tokko qabeenyaa dhabuutu gansiisa. Namoota tokko aangootti muudamu, namoota tokko immoo muudamarraa fuudhamuutu gooftaa Yesuus kana hin beeku akka jedhan isaan godha. Phexrosiin rakkina guddaatu dhufe akka inni ganu godhe. Har'a akka nuni gooftaa Yesuusiin beeka jennee seexanatti, daabiloositti, biyya lafaatti, namoota birootti hin himne haalli nu qabee akka nuyi gantuutti nu ilaalchisu jira laata. Waaqayyo gooftaan sana irratti aboo nuuf kennu. Ameen. Waaqayyo aboo irratti nuuf kennu. Ameen. Aangoo irratti nuuf kennu Waaqayyo. Ameen. Maqaan Waaqayyoodhaa haa eebbifamu. Ameen. Phexrosumti kuni Maatiyos 18:21 kaatanii yoo ilaaltani waa'ee walii dhiisuu gaafata. Walii dhiisuu. Waldaa keessa har'a bifittiin namoonni gooftaa ganan baay'eedha. Hojii gooftaan Yesuus Kiristoos nama barsiise, nama gorse, nama shaakalchiise, namni hojjetu yoo ta'e kallattiin ta'uu baatu kallattiidhaan ganeera. Yesuus jaalala jedhee namni tokko jibba keessa yoo jiraate gantummaan kana caalu hin jiru. Yesuus dhugaadha jedhee namni yoo sobe gantuun kana caalu hin jiru. Phexros isa kallattiidhaan ani san beeku jedhee wayya. Phexros ikkoo ani san beeku jedhe malee hin jibba miti. Akka jaallatu gaafa sanatu bira dhaabbannee gaafannee beekamaadha. Gooftaan immoo gaafateera yeroo 3 na jaallattaa jedhee gaafate. Na jaallattaa jedhee gaafate. Na jaallattaa jedhee gaafate. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Ameen. Yesuusiin Kiristoosiin inni natinaa jedhaa yoo hinanna taane taayimii Waaqayyoo yoo hanne yeroo itti jidduu jilgeenfannee kadhannu yoo hanne warqee daayimandii meetii silaa biyyi kun iddoo cimaa kaa'ata isa qaqqabnee sattaatuu dandeenyaa miti. Wantoota Waaqayyo gooftaan hin godhinaa jedhee yoo gonne gantummaan kana caalu. Warri dippiloomaatonni abbootiin siyaasaa abaluu paartuu abaluu ganee abalummoo abaluun ganee abaluu aangoodhaa fedhee abaluu akka wal godhe jedhanii nu dubbatu. Nuyi garuu jireenya keenya keessatti Yesuus wanta hin iyyamne tokko keessa gaafa dhannee gallu gabaabaadhumatti Yesuusiin akka ganuuti jechuudha. Dhiisuudha jechuudha. Gantummaan kana caalu hin jiru. Ani jireenya kiyya guyyaa guyyaatti kun na mudata. Lammata jireenya namootaatiif akkamitti namni isinitti balleesse akkamitti dhiiftuuf. Phexros iddoo nama dubbadhe kana keessatti yeroo dubbatu waa'ee dhiifamaa gaafata. Maatiyos 18 kutaa sana miidhannee ilaallaa 21 kaanee yoo laallee ergasii Phexros gara Yesuusitti dhiyaatee gooftaa obboleessi koo si'a meeqaa yoo na yakke dhiisuuf si'a meeqa yoo na dhiisuuf hamma si'a 77tti jedheen galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Si'a meeqa dhiisuuf inni jedhu mallattoo gaaffiiti. 77tti inni jedhus mallattoo gaaffiiti. Yesuus deebisee ani hamma si'a 77tti malee hamma si'a 7tti siin hin jedhu jedheen. Ameen jenna. Ameen. Jireenya kiristaanummaa amma namoonni tokko yeroo dhaggeeffattanii faarfannaan dur hafee, lallabii dur hafee, kadhannaan dur hafee, kiristaanummaan dur hafee isiniin jedhu yeroo warra durii bira teessan. Wanta isaan dur irratti miimoorii isaanii seef godhatan wantoonni jiraatan jiraachuu malu. Maqaan Waaqayyoodhaa eebbifamu. Ameen. Har'a namoonni walii dhiisuu irra caalaa wal lafafuu, maqaa walii balleessuu, wal addeessuutu itti salphata. Wal salphisuu, wal qaanessuu, wal yeellaasisuutu baay'ee itti salphata. Mootummaa Waaqayyootiif garuu kaadhimamaa ta'uudhaaf, dhaaltuu dha'uudhaaf jechi Phexros iddoo kanarratti dubbatee qulfii isa ganamaati. Namni ergaan Yohaannis yeroo dubbatu namni gooftaadhaan namaan gooftaan sin jaalladha yoo jedhe obboleessa isaa yoo jibbe inni ajjeesaadhaa jedha.
namni ajjeesaan immoo mootummaa waaqayyootti hin galuu jedha. Amma dirree sooshaal miidiyaa kanarra yeroo adeemnu ana dabalatee tarii isinis keessa jirtu jedhee yaada. Akka siyaasaatti, akka sabummaatti, akka maaliitti yeroo yaadnu waan inni tokko ajjeesi jedhee barreessinu laayikii goonaa, koomentii goonaa, sheerii goonaa, obboleessa isa barreessee sana garasnu yaada isaa hiranneerra ajjeessota warra jalqabaati yoo tuma isaanii nutti kennanii waanuma namicha dura galaafannu iyyuu fakkaata. Deebinee yeroo jireenya keenya ilaallu nama gara keessan ta'e isin jaallatu jaallachuun akkaan salphaadha. Nama isin jibbu jaallachuun garuu akkaan ulfaataadha. Ana kun baay'ee na dhiba yeroo tokko tokko. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Ameen. Eenyuma kana ji'a tokko yookiis ji'a tokkoof torbee lama caalaa ta'anatti hin fakkaatu. Ijoollee sagantaa si'oon keessa ta'u sagantaa biraa ta'e tokko keessatti namoota tokko keessaan hafuura hamaa ifadhaa hafuurri hamaan sun iyyee keessaa ba'a. Intalli dura yeroo seexanni keessaa iyyuu intala ta'e obbolee jaartii ta'e illee hin beeku garuu namuma haa jedhu yeroo sana afaan haaraa dubbatu turani. Amma yeroo dhaggeeffadhu gooftaan afaan haaraan kun burjaajaadha. Gandaatti ergan malee na biraa miti jedhee kanaaf nu immoo waan gandaa dhufe rukunnee burjaajessinee iddoo isaatii ari'uun dirqamadha. Amma afaan haaraan sun sirrii miti nan ifadhee seexanichi keessaa iyyee amma jennaan gaaf tokko bilbila kee naa bilbila namni kan naa bilbiluu obboleessadhaa nan kaase. Achi booda baay'ee natti dudubbatanii si ajjeemnaa, si qallaa, si kukkunnaa, si honkorreennaan achi gaariidha deematuma na dhaggeeffadhu. Mucaa teoloojii barsiisaa jirru keessa akkamitti seexana ifattaa jedhan. Egaa waa'een seexanaa kun teoloojii baratee, filosoofii baratee, saayikooloojii baratee, meetiroloojii baratee, meetodooloojii baratee hin barbaachisu waa'een hafuura hamaa kun. Isin eenyuudha jennaanii ani paasteera baluudha naan jedhee mee isinumaaf iyyuu isinii wajjin kadhadhu naa eeyyamtuu jedheen. Achii boodanii fati dhiyootti wal arguuf jirradhee cufe. Amma takka taa'eetti yaadee tarii ijoollee mana beekantu qalladaa laata jedhee shakkeen deebisee bilbile. Gaafan bilbiluu ammas akkuma silaa aaree narbasii ta'ee dubbataa xinnoo isheerraa caamu jedhe. Booda keessa gaafanii ilaalu garee guruppii guddaa uummatanii tajaajila dhaabsifna jedhanii baay'eema sochii guddaa godhan. Amma taa'eetti yaadee bakka argitanii seexanni ituma hin beekine egaa Waaqayyo gooftolii isaanii irra bira ga'ee rukutee jechuudha mataasa. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Amma achi booddee waan lama yaade jara kana dhiifaman gaafadha jedhee yaadeen seexana baasuutu cubbuudha moo akkamitti dhiifama gaafadhaa jedhee mataan miilli sana wallaalchise. Waan mucaa sana keessaa seexana baaseef naadhii isaa ittiin jechuuf isin rakkise. Waan ani naa bilbiltaniifis naadhii isaa ittiin jechuun na rakkisee booda koo hime takka kadhachuun qabaa jedhee murteesse. Wantichi garuu akkan salphisee isinitti himu kana miti. Baay'ee adeemame. Dhuguma dubbachuuf shira gurguddaa baay'ee xaxame. Waaqayyo maqaan isaa eebbifamu. Waan jallaagaa Waaqayyo diigaa harkaa diige Waaqayyo. Ameen. Harkaa rukute. Malee maayinni Pheexroos gaaffii gaafate gaamma almee ka dhiifnu attamitti walii dhiifnu dhiifamni humna akkamii qaba jedhee gaafate. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Humna dhiifamaa keessa humna guddaatu jira. Nama isin miidhee dhiisuu keessa humni jiru salphaa miti. Nama isin miidhee dhiisuu keessa humni jiru guddaa miti. Yeroo tokko yeroon biyya jiru naannoo sabbataatti waldaan tokko sabbataa Hawaas iddoo jedhamutti waldaa tokko na qaxarattee achitti tajaajilan ture. Utuun iddoo sana tajaajilaa jiru mindaan isaan naa kaffaluudhaaf itti walii galamee aan jalqabuma waliif harramameetti seenne birrii Itoophiyaa birrii 570 ture. Amma haa ta'u jedhee aan birrichi ga'umsaaf hirrinaaf gaarii isaa ilaaleetu hin ta'in hojii Waaqayyo waan hojjedhuuf haa ta'u isa jedhuun itti galee amma jennee waldaan Waaqayyo nu gargaaree adeemsa keessa waldaan guddataa bal'ataa guddataa dhufte. Wanta waldaan kiristaanaa tokko qabaachuu qabdu hundumaa qabaachaa dhufte. Sana booda guyyaa tokko dabaree jaarsoliitti buufamanii filamantu ga'ee
namni dhufu namni kan biraan dhufee muudamu nama afira isaatii boleettii haadha manaa isaatii kan fuudhe tokko tajaajilaadha. Nama sana fiduu barbaada akkatti fidu garuu baay'ee dhabe. Achi boodaan guyyaa tokkoon utumaan kadhadhu haalli hin taane deemaa akka jiru, haalli gaarii hin taane deemaa akka jiru Waaqayyoon natti dubbate. Hangaaf tokko amma gaa iddoo kana isin bira bubbuleera hingaa na geggeessitu hin jedhe. Dafee tole jedhe jaarsi. Ariitiidhaan. Isa booda warri kaan hin didan. Morma keenyan nu cita malee dubbiin ban ta'u asitti jedhanii qoogaa anaaf jettanii waliin dhabnu haaluma gaariidhaan hin araaramna gaarii ta'an jedhee. Kana booda nama borborii nu tajaajilu jira qophaa'eera namni adeemuu dhiisaa jedhee namni suni akka namaatti baay'een itti gaddeen ture. Baay'een itti aaran ture. Waldaa sana keessa gaafan taa'u gabaabaadhumatti nama 13 irraa jalqabeeni amma nama 1,300 ta'anutti isaan tajaajilaa ture. Hamma birrii miliyoonaan lakkaa'amnuttitu isaanii wajjiniin ture. Mana inni keessa turre xiqqaatee amma sadarkaa fooqii ijaaruu geenyutti wajjin ture. Garuu namni suni obboleessi suni baay'eedhuma sammuun ittiin isaan fudhadhu asseefti godhu na rakkisa ture. Wanti hamminni godhamu fuula godhura dhaabbata ture. Waldattiin garuu ana malee hojjetaa shanisee barbaachisa ture. Luban barbaachisaa, wangeelaawii kan biraan barbaachisaa, baay'ee barbaachisa ture. Akkaataan itti riyaakti godhamu garuu hamaa ture. Kana booda gaafa sana dhiifaman goone annan deeme iddoo sana namichaa fi ji'a ergan iddoo biraa tajaajilee booddee gaaf tokko gooftaan mul'atatti maallatti agarsiisa. Jirma jiidhaa tokko guddaa wayiin baadha mul'ata keessa. Achi booda Waaqayyo maallaan jedha inni si miidheeraati garuu deemtee dhiifama gaafattaa naan jedha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Kana booddee namicha sanaa deemee dhiifama gaafachuun bira dhaqe. Gaafan dhiifama gaafachuu dhaqu anumaa dhaqee jedhu maatii isaa keessaa namni tokko dhukkubaanii jiru naanii an tajaajilu maal jechuuf utuu hin ta'in dhiifama duwwaa gaafadhee bahuu fi gaafa man dhiifama gaafadhu haati manaasaa waggaaf ji'a ja'a sireerra ciiftee dhiifama naa godhaa isinitti balleessee iddoo kanaa deeme gaafa jedhu fayyite kaa. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Dhiifamni humna guddaa qaba. Isa kana baay'ee akkasii qaba. Humna guddaa qaba dhiifamni. Jireenyi kiristaanotaa masaayilii isaanii, boombiin isaanii, niwukilarii isaanii dhiifamadha. Dhiifamaan Waaqayyo hojii guddaa hojjeta. Dhiifamaan aduutu bareeda. Dhiifamaan hidhaatu hiikama. Lafa dhiifamni jiru raajii dhugaatu jira. Lafa dhiifamni jiru hafuurri hamaan iyyee baqata. Lafa dhiifamni jiru dhugumaan Waaqayyo hojii isaa hojjeta. Mana keenya keessa, laphee keenya keessa Waaqayyo dibata dhiifamaatiin nu waadita. Ameen. Dibata dhiifamaatiin Waaqayyo nu waadita. Ameen. Keessumaa dhugaan isiniin jedhu warri waldaa geggeessan tajaajiltoonni kallattii kanarratti baay'ee attaakii godhamna. Garuu carraa nuyi qabnu tokkoof tokko dhiifama gochuudhaaf qophaa'uu duwwaadha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Baay'ee ulfaataadha. Namni isin jaallattan, wajjin nyaattan, wajjin dhugdan, wajjin ooltan, wajjin bultan, wajjin mari'attan, wajjin waan baay'ee dabarsitan seexanatu itti fayyadama ta'uu fedhuma namaatti dhala namaatti akkas ta'uun beekanii miidhuutti baay'ee jarjara. Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Egaa furmaanni dubbicha hiiku dhiifamadha jechuu fi jireenya keenya Phexros jireenya isaa keessaa dhiifama gochuu nama danda'udha jechuudha. Kanaaf hin dubbii amma kana dhiifama akkamitti dhiifama hammam goonu jedhee gaafate Yesuusiif deebisee kenneef. Maqaan Waaqayyoodhaa eebbifamu. Jireenya Phexros warri teoloojii yeroo dubbatanii baay'ee tuffatu qabxii gadaanaa kennuuf 100 keessaa 33 fi duwwaa fidee jedhu kufeera jedhu. Waaqayyo garuu gaafa isa kaasu jecha siingilii tokkittiidhaan jecha qaalii wordii xinnoo tokkittiidhaan namoota 3,000 amansiise. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Wordii xinnoo tokkittiidhaan waa'ee dhiifamaan dubbadhuutanii waan tokko si yaadachiisee darba. Waanuma hundi keenya beeku. Yohaannis boqonnaa 18 lakkoofsa 10. Wangeela Yohaannis boqonnaa 18 lakkoofsa 10. 18:10. Simon Phexros billaa qaba ture iyyuu luqqifatee
naawoo hangafa lubootaa rukute gurra isaa mirgaa irraa kute maqaan naawoo sanaa immoo Malaakoos ture. Yesuus garuu Phexrosiin billaa kee mannee isaatti deebisi. Xoofoo dhiphinaa anaaf kenne keessaa hin dhuguuree jedheen. Waaqayyoon waa gargaaru. Har'a immoo namoonni iddootti billaadhaan kutuu dadhabanitti zuumii banatanii, waatsaappii banatanii, maseenjarii banatanii iddootti billaadhaan kutuu dadhabanitti arrabaan kutu. Cicciruu, kukkutuu, qaluu, ari'uu, diigu. Torbee kana hiriyaan kiyya tokko biyyarraa naa bilbilee waan tokko natti hime. Naannoo laga Haarsiiwwan jedhamtu Finfinnee keessaa waldaan tokko waggaa 40 ol waldaa lakkaattee namichi tokko dhaqee mana murtiitti iyyata waldaa kiristaanaa. Sababii keessanitti ijoolleen koo lamaa barnoota baratanii dubbisanii qayyabachuu hin dandeenye isin ganamas galgala sanarraa iyyituu jedhee mana murtiitti himatee manni murtii akka isheen cufamtu ajaje. Waldaa kwaarii 3 qabdu, kwaarii Taaddaagii of Jalaal Dola kwaarii 2 qabdu, kwaarii gurguddaa 3 qabdu, waldaa lubaa fi hojjetaa wangeelaa 2 qabdu, waldaa miseensa nama 1,500 ol qabdu, meeshaaleen waldaan kiristaanaa qabaachuu tokko qabdu. Amma taa'ee yaade waldaa kana cufuu dhuguma Waaqayyoon barbaade tun ta'ini taateen Waaqayyochi keessa ilmoo namaa sana barsiisuu barbaade tokko dhufeeran jedhe. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Waaqayyo gooftaan warri billaa isaanii luqqifatan billaa isaaniitiin dhumu jedha yeroo dubbatu sagalee wangeela keessatti. Phexros addana keessatti barsiisaa baay'ee jaallataa Yesuus irratti nama qos goote dubbattu hin barbaadu akkuma isheen dubbii dubbatteen billaa isaa shaat godhee luqqifatee gurra namitti irraa kutte. Maali Phexros akkasumiti jedhee barsiisaan kanan isin barsiisee waggaa 3 guutuu kanan irraa bartee kanan irraa argitee jedhee gurra namitti lafaa fuudhee itti fayyise. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Egaa Yesuusin eekamaa arrabsaa abaaraa ittiin jedhaa sookkaa waan baay'ee godhaa. Phexrosiin immoo obsa dhowwate wantichi baay'ee aarsee Phexros gurrarraa kute. Billaan keenya manneetti deebi'uutu irra jiraata. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Namoonni billaan isaanii irra guddaatti arraba qaramaadhaan socho'u. Arrabii sun ittiin hin faarfatamaa, ittiin hin kadhatu, ittiin hin lallabu, ittiin hin raajuu, ittiin hin dubbatu, ittiin hin abaaruu, ittiin hin dheekkamu. Burqaa tokko boolla tokko keessaa burqaan 2 hin ba'u jedha sagalee Waaqayyoo. Haa ta'u malee burqaa 2-3 gararraa yuutuu madduu argaa jirra. Kanaaf jireenya keenya taargeetiin keenya kaayyoon guddaan nuti adeemaa jirruuf mootummaa Waaqayyoo duwwaadha. Qonnaa miti, harama miti, nagada miti, waan biraa miti. Mootummaa Waaqayyoo ilaallee adeemaa jirra. Yesus gooftaadha. Ameen. Yesus Kiristoos jiraataadha. Ameen. Tarii dubbii kana beektu natti fakkaata yeroo tokko jaartiin tokko biyya biraa dhaqaa jiru jedhanii xiyyaaraan deemu xiyyaarri yeroo ka'u oluma isaan fuudhee sokkee jennaanii egaa lubbuudhumaan utuu hin jiru abbaa kottoon lafaaf teere jedhi kaa ta'u jedhaniidha. Gaafa inni gadi bu'aa jiru maal taatanii hin sodaattanii arme jedhaniitu warri bira jiru gaafannaanii lakkii hin sodaadhu lakkii ciisanii du'urra otuu deemanii du'uun waan tokko jedhanii jaartiin yoo lafaaf ta'e abbaa koo biran naqaa yoo inni ganna buusate immoo mucaa koo biran naqaa jedhanii jedhamu. Maqaan Waaqayyoodha haa eebbifamu. Ameen. Sochiin jireenya hafuuraa keenyaa mootummaa Waaqayyoo duwwaadha. Wanti nu ilaallee deemnu mootummaa Waaqayyoo bira ga'uudha. Faara haaworii kallattii adda addaatiin wanti nu iyyinus mootummaa Waaqayyoo bira ga'uuf. Ameen. Mootummaa Waaqayyootti adeemaa jirra. Mootummaa Waaqayyoo dhaaluu akka dandeenyu humniif hafuurri ayyaanni Waaqayyoo nuuf kennamu. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Phexros irraa tokko qalbii diddiirrannaa barraa tokko lammatama Phexros irraa maal barraa ani gara kee dhufaa naa abboomii jedhe sagalee fudhachuu barra. Sagalee fudhachuu Yesuusiin naa abboomi. Ekeraa miti taanaan sii taanaan naa abboomi gara kee dhufaa jedhe. Mee ameen jedha. Ameen. Gara kee dhufaa. Biyya lafaarraa yoo gara kee dhufa jedhaa gara daallee isin hin jedhu isin sodaattu du'a. Garuu gara kee dhufaa jedheen
gara Yesuus Kiristoositti dhiyaachuu gara isaatti siqu. Yesuus bidiruun namoota baay'ee bidiruun ispeeshaalii ta'etu jiru garuu bidiruu Phexros irra taa'uu jaallata. Har'a Waaqayyo markaba keessan irra akka taa'uun isinii kadhadha. Ameen. Markaba keessan irra Waaqayyo haa taa'u. Ameen. Markaba keessan irra Waaqayyo haa taa'u. Markaba keessan irra Waaqayyo itti siqee haa taa'u. As buuti mee yaa Phexros jedhe markaba isaarra taa'ee dubbii Waaqayyoo dubbatee ergati jedhee booda Phexrosiin egaa kiyyoo kee karaa kana darbadhu jedhe. Yesuus yeroo markaba namaarra taa'u kallattii namaa qajeelcha. Ameen. Markaba namaarra yeroo taa'u garaa namaa laafa. Nama eebbisa. Ol nama kaasa. Ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Markaba namaarra yeroo taa'u Yesuus seenaa namaa geeddara. Waan haaraa namaa godha. Markaba keessan irra haa taa'u Yesuus. Ameen. Inni du Phexros yeroo ajajamu nama fudhatudha. Ajaja eeggata. Abbuuti markaba keennaan itti bute. Asirra darbadhaa jennaan tole jedhe. Haaleluyyaa. Ameen. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Ameen. Ati qomoo Israa'el 12 irratti murtoo laatta jennaan tole jedhe. Ati dhagaadha jennaan attam dhagaana goota jedheen dinne tole jedhe. Yesuus Kiristoos maqaan isaa eebbifamu. Ameen. Wantoonni baay'een biyya kanatti waan an argee an amma haadha manaa bareedduu tokkoof ijoollee lama qabaa. Biyya kanatti mana kiyya keessa yeroon taa'u mucaan kiyya inni dhiiraa baay'ee aktiiviidhaa ispiidiin isaa anarra dachaa lamanatti fakkaata. Yeroon ijoollee tureen akkas ta'e waan of shakka. Dhaqee yeroo inni wanta hundumaa hojjechuu barbaada. Al tokkotti firiijii banu, al tokkotti diraaworii kan biraa banu, al tokkotti balballi firiijii 5 qaba beektu sini. Hunda ishee inni aluma tokkotti maan banamtu jedhee hunda ishee hundumaa gootutu. Dura haadha bananii isa keessaa dabareedhaan ofitti harkisuu hin barbaadu. Hunda isaanii aluma tokkotti banii affidiidha yeroo banuu fi dhaqus. Yoommoo ani bishaan suuta jedhee bishaan gadi buuse maaliif dhaabama bishaanni kun aluma tokkotti akkuma gaduma haroobu amma dhumaatti jedha inni ittiin taphachuu barbaada. Televezyiinii immoo yeroon isa kana ijoolleen ilaaltu kana ilaalii jedhu faarfannaa isuma nama guddaan dhaggeeffadha malee kan ijoolleen faarfattu ni ilaalu jedha. Wanta baas akkasuma. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Maalli wantani yeroon ergaa dubbii kana dubbadhu wanti ani achirraa arge tokko jireenyi Phexros kuni Yesuus Kiristoos akka jireenya daa'imaatti jireenya isaa lafaa kaasee biildi godhee ijaara. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Maaliif Phexros kai tole, Phexros deemi tole, Phexros rafi tole, Phexros yaaji tole, Phexros nyaadhu tole, Phexros dhugi tole. Gaafa gooftaan jalaa cal jedhu ofii isaatii ka'ee yoo murteesse gurra namaa kuta. Sagalee yoo fudhate duwwaa waan sirrii hojjetan. Yeroo sagalee fudhatan tajaajiltoonni, amantoonni, kiristaanonni karaa sirrii irra deemu. Yeroo sagalee fudhanne akkuma mucaa kootii aktiivii ta'u baay'ee. Aktiiviin sun garuu isa burjaajessuudha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Kanaaf egaa mucaa kootti maaliin jedhaan mana keessaa waan baay'ee afaan biyya kanaatti naayin jedhama. Waan hundumaa naayin jedhaan naayiniidha amma isaa 95 ol wanta yes ittiin jedhu baay'ee miti. Naayinii nootutti baay'ata. Maaliifi hamma ani yes jedhee wanticha yoon kennu wantichi sirrii miti taanaan sirriidha taanaan yoo yes jedhe hin ta'aaf. Yoo ta'u baate ani naayiniidhaaf noodha kan itti eeyyamuu fi dhibbantaadhaan naayinii amma inni yeroo haasa'u gaafa isheen na aarsitee jettu hundi isheen automaatikaalii maal jedhaan naayin. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Egaa maal jechuun kana hundumaa isinitti kaasee Phexros yeroo Yesuus yes ittiin jedhu sagalee kennuu fi karaan isaa fagoo ta'a. Daandiin isaa wal qixxaata. Gaafa sagaleen fudhannee irrafa hin dammaqaa godoo 3 ijaarraa jedha. Hin fudhanne waa ergaan harkan jirtu. Iddoon iddootti godoo ijaaramti. Iddoon iddootti ulfina arganidha. Bootaው ክብር ማያት ቦታ ነው። የግሎሪ ቦታ ነው። Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Godoorra darbeera iddoon suni. Ilaalcha godoo mul'ata godoo darbaniiru. Eliyaas faan godoo bira darbaniiru. Biyya biraa jiru isaan. Museen faan godoo darbaniiru. Waa'ee godoo haasa'uutti hin jiran jiru.
Yesus godoo garasi godoo haasa'uutti hin jiru. Phexros garuu waa'ee godoo haasa'a. Yeroo ergaa fudhannu waa'ee godoo miti, waa'ee biyya lafaa miti, waa'ee waaqarraa haasofna. Ameen jedhama. Ameen. Yesus maqaan isaa eebbifamu. Ameen. Kanaaf inni sadaffaa jireenya Phexros irraa barru namni Waaqayyoo isa geggeessu galgalli isaa baay'ee guddaadha. Ameen. Daawun iddoo tokkotti maalan dubbisee iddoo tokkotti waan Ameen. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Ameen. Gaariidha. Gaariidha. Waan Waaqayyo achiisiis fudhadhaa waan namaan ta'e malee. Afur kudha sadii Hawaariyaati yookiis hojii ergamootaa afur kan cimaa maal akkasitti kan nama jechiisu hin fakkaatu ofii kootii of qulleessa jettanii waan danda'u ofii kootii of jabeessa jettanii waan danda'u ofii kootii ani qiddisina egaa lama taanii dhaggeeffachuu irra isuma akka dhaggeeffachuu lama taanii dubbachuu irra Waaqayyo maqaan isaa eebbifamu. Ameen. Hojii ergamootaa afur kudha sadii irraa dubbisee walitti qabaa. Ifama namni maayikii keessanii banaa ta'e cufa maayikii. Tole eebbifama Waaqayyo naa eebbisu. Waaqayyo naa eebbisu adde qaboo bira natti fakkaata. Hojii ergamootaa boqonnaa afur lakkoofsa 13 irratti Phexros faan warra yaa'ii sanas Phexrosiif Yohaannisiin ija jabinaan akka dubbatan yommuu caqasan barumsa dheeraa akka hin qabne kan hin beeknes akka ta'an hubatanii dinqifatanii haa ta'u iyyuu malee jarreen kun Yesuusii wajjin akka turan isaaniif gale. Namichi inni fayye sunis Phexrosiif Yohaannisii wajjin utuu dhaabbatu arganii akka itti isaa hammeessan dhaban. Ameen jennu. Ameen. Akka isaan barumsa dheeraa hin qabne qubeen lakkoofne hin beeku. Dubbii Phexros faan dubbatan garuu hojii ergamootaa boqonnaa afur lakkoofsa 13 irraan dubbise. Dubbii warra barate afaan qabachiisu. Dubbii afaan isaanii qollofu qadaadu. Dubbii afaan jaraa galagalchuudha. Dubbii jarri dubbatan. Akka isaan baay'een barannee hin beeku turaniidha. Warri yaa'ii sanas Phexrosiif Yohaannisiin ija jabinaan akka dubbatan yommuu caqasan barumsa dheeraa akka hin qabne akka hin beeknes akka ta'an hubatanii jedha. Waaqayyo maqaan isaa eebbifamu. Macaafni qulqulluun aniif isin amannu kuni irra guddeessaan warri tajaajilan warra saayinsii wajjin madaqan warra madaqan. Saayinsii wajjin keessummaa warra digirii qaban miti, maastersii warra qaban miti, PhD warra qaban miti, profeesarii waan ta'e tokko warra jedhaman miti. Warra lakkoofsa keessa hin jirre, taraa namaa keessa hin jirre, Musee fudhadhaa laala, tiksituu horii. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Nama biyya ormaa. Daani'eliin fudhadhaa laala. Phexros faa fudhadhaa laala. Inni har'a namni meeqa itti muudamee, itti guddatee, buddeena ittiin argatee, ittiin fuudhee, ittiin heerumee, ittiin jiraatu kuni Wangeelli Kiristoos har'a aniif isin dhaggeeffataa jirru itti amannee jireenya nuuf ta'e kuni Yesuus Kiristoos namoota addanaan isaanii hin beekamneen hojii kana hojjete. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Ameen. Kanaaf jireenya keenya keessatti jireenya Phexros irraa maal barra? Waaqayyo xumura Phexros faa dachaa jabaataa isaan godhe. Ameen. Akka inni xomboree tokko duratti gooftaa gadeetu hin taane hafuurri qulqulluun dhufee irra bu'ee amma yaa'ii duratti, abbootii aangoo duratti, abbootii seeraa duratti, bulchitoota biyyaa duratti ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Namoota gurguddoo duratti, namoota ciccimoo duratti amma ija jabinaan dubbii aangoo, dubbii cimaa, dubbii ol ka'aa, dubbii ol aanaa dubbachiise jedha. Haaleluyyaa. Ameen. Yeroo tajaajiltan anoon baranne, anoon beeku, anoo kanadha yoo jettan hin ta'uu jechuudha. Yeroo hojjettan akka fedhaaf jaalala Waaqayyoo malee akka kan biraatti hin yaaddanii jechuudha.
Yesus Kristos nu agargaaru. Sagalee nageenya kana Waaqayyo nuuf eebbisu. Ameen. Nan kadhadha dubbii kana Waaqayyo jireenya keenya keessa akka bulchu Ameen. booda sagantaa nan deebisa. Jireenya Phexros irratti wanti jireenya keessan keessaa wal fakkaatu hin jiraata jedhee nan abdadha. Yesus Kristos gooftaadha. Ameen. Galateeffataa ol si qabaa maqaa keessa qulqulluu sana eebbisaa. Yaa Waaqayyo gooftaa ulfina sii kennaa. Oluma si qabaa si galateeffannaa. Maqaa Yesus Kiristoosiin bara baraan galanni siif haa ta'u. Ameen. Araara kee isa manaa warqee faa kenneefaa jiru. Araara kee isa mana meetii jiru. Araara kee isa mana obbo Nugusaayee jiru. Araara kee yaa Waaqayyo gooftaa isa mana ayyaanee jiru. Isa mana addi qabbannee jiru. Isa mana tsiyoon jiru. Isa warra gaalaksii 20 gaalaksii 50 galan kana araara kee isa mana koo jiru. Isa mana jara kanaa jiru. Gargaarsa keetiin tola kee nurra jiru sanaaf galanni siif haa ta'u. Ameen. Maqaa gooftaa Yesuusiin si haa galatu. Ameen. Simoon kan geeddarte gara Phexrositti kan fidde dhagaa kan isa goote mana kee kan irratti ijaarte har'a immoo warratti mana kee irratti ijaartu akka nu gootu siin kadhadha maqaa Yesuusiin. Ameen. Maqaa Yesuusiin mana kee warratti irratti ijaartu warratti filatte Phexrosiin akka jette lafarratti yoo hiikte nanidha. Waaqarrattis immoo yoo hiikte immoo nan hiika. Isa sirratti ijaaru kana balballi du'aan danda'u gaannab hin danda'u. Haleluuyaa. Ameen. Himmo'amu innan sirratti hojjedhu kuni guddaadha jette. Ati innati nu namaaf hojjettu guddaadha. Innati hidhattee namaaf laattu guddaadha. Haleluuyaa. Yesuus galanni siif haa ta'u.